Qarooma gurguddaa fi jalqaba addunyaan teenya argite keessaa inni tokko qarooma Roomaa duriiti. Waa'een qarooma addunyaa durii ka'ee Roomaa kaasuu dhiisuun hedduun ulfaata. Bulchiinsi Roomaa haalaan bal'aadha ture. Biyyoota Awurooppaa hedduu ardii Afrikaatii fi Eeshiyaanis bulchiinsa Roomaa jala turan. Warri Roomaa yeroo sanitti wantoota garaagaraa biyyoota hedduu wal barsiisanii turan. Haa ta'u malee seerri Roomaa gariin kan haalaan nama suukanneessuu fi kan nama sodaachisu ture. Roomaa keessa osoo wanni akkanaa jiru qaroomni Roomaa inni dubbatamu kami wantoota nama jechisiisan hedduutu jira. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya qaroomaa fi guddina addunyaan keessa turtee fi ammaan tan irra jirtu wal isin barsiisu qophiin uuda qaroominaa jalqabee jira. Qophii teenya irraa tana keessatti seerota Roomaa durii kan hedduu nama ajaa'ibsiisu keessaa kudhan filannee isiniif dhiyeessinaati. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turaan naaf irraa teenyatan kabajaati. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Ambirraa Jamaalee. Seerota ajaa'ibsiisoo Roomaa durii keessaa kurnaffaan uffata bifa parpilii uffatuun yakka guddaadha. Akka qarooma Roomaatti halluuwwan jiran keessaa inni parpil jaamu isa haalaan kabajamaa fi qulqulluu jaameeti amanama. Hooggantoonni Roomaa ganama yeroo hundaa uffata bifa parpil irraa hojjetame uffatuun aadaadha. Kanaafuu namni biraa uffata san akka uffatu gonkumaa hin eeyyamamu. Seerri kun akka warri sadarkaa gadi aanarra jiru uffata bifa parpiliin uffanne kan dhoorkuu fi walumaa galatti warri sadarkaa gadirra jiru osoo qabeenya hanga fedhan qabaatanilleedha uffata parpil uffatuudhaan akka qabeenya isaanii mul'isan hin eeyyamu. Namni uffata parpil uffate tarii qabeenyi isaa saamamee biyyarraa illee ari'amuu danda'a. Saglaffaan dubartootaaf boo'icha yookaan taziyaa dhaquun gonkumaa hin eeyyamamu. Sirna boo'icha Roomaa keessaa inni tokko reeffa baadhatanii booyaa kararra deemudha. Sadarkaa nama du'ee saniin madaalama. Yeroo namni hedduun daandiirratti yaa'ee boo'eef namni sun haalaan beekamaadha jechuudha. Sababa kanaaf jecha namni firrii jalaa du'e uummatatti mul'isuudhaaf jecha dubartoota maallaqaan qaxaranii reeffa jala deemaa akka booyan godhaa turan. Dubartoota akkanaatiif maallaqni guddaan waan kafalamuuf dubartoonni hedduun maallaqaaf jecha rifeensa ofirraa buqqisaa fuula isaanii qeensaan of ciraa booyaati turan. Kana kan hubate mootummaan Roomaa durii dubartoonni akka taziyaa irratti hin argamne uggura kaa'e. Eega seerri kun labsame booda dubartoonni taziyaarraa guutumatti ugguraman. Saddeettaffaan abbaan intalaa dhiira intala isaa wajjin sagaggaalummaa raawwatte ajjeesuudhaaf mirga guutuudha qaba. Namni tokko jaartii isaa dhiira biraa wajjin osoo sagaggaalummaa raawwattu yoo arge ishii fi nama sanis mana keessatti itti cufuudha qaba. Sanboota ollaa fi nama karaa dabru yaamee waan jaartii fi jaalalleen ishii waliin dalagan kana mul'isuudha qaba. Waan kana sa'aatii 20 raawwata. Sanboota guyyaa 3 keessatti waan jaartiin isaa raawwatte akkaataa itti raawwatanii fi mudannoo hunda gabaasa dhiyeessuudha qaba. Sanboota jaartii isaa hiikuudhaan dirqama isaati. Yoo hin taane innis galmee warra sagaggaaluu keessatti galmaaya. Namni jaartii isaa wajjin sagaggaalummaa raawwate sun yoo gabrate ajjeesuudha qaba. Yoo namni sagaggaalummaa raawwate sun lammii Roomaa ta'e ammoo abbaa jaartii isaatiif dabarsee kenna. Soddaan isaatis namni sun sadarkaa hanga fedhe qabaatus ajjeesuudha qaba. Faallaa kanaatiin jaartiin yoo jaartii ishii osoo sagaggaalummaa dalaguu agarte mirgi ishiin qabdu teessee booyuu qofa. Kanaan alaa waan takkallee godhuun ishiidhaaf hin eeyyamamu. Torbaffaan yakkoonni Roomaa keessatti dalagaman irra hedduun adabbii du'aatii qaban. Qaroomina Roomaa durii keessatti namni yakka gurguddaa dalage irra hedduun isaanii ajjeefama. Garuu akkaataan itti ajjeesan wal dhaba. Yoo akki isaa yakka gurguddaa keessaa irra xiqqaa ta'e morma irraa muraniiti ajjeesan. Yoo yakki isaa sanirra hamaa ta'e ammoo gamoo dheeraa gubbaa baasaniiti achirraa gad darban. Namni abbaa ofii ajjeese ammoo adabbii haalaan hamaatti ajjeefama. Jahaffaan nama abbaa ofii ajjeese jalqabaa carqii gurraachaan ija hidhaniiti amma booda ifa arguun siif hin eeyyamamuu jaaniin. San booda magaalaa keessaa baasaniiti laga biraan gahan. Achittis uffata irraa mulqaniiti garafan. Yoo garafanii dadhaban qalqalloo guddaa fidanii achi keessa kaayan. Bofa saree qamalee fi lukkuus isa wajjin qalqalloo san keessa kaayanii qalqalloo afaan hidhan. Xumura irratti namtichi bofaa fi saree wajjin qalqalloo keessatti hidhame kana akkasumatti lagatti darbanii biraa deebi'an. Shanaffaan Roomaa keessatti namoonni of ajjeesuu barbaadan hayyama mootummaa argachuudha qaban. Summii mana kaayatu warra Roomaa biratti dhorkaadha.
summii nama ajjeesu mootota qofaatu mana keessaa qabaachuuf mirga qaba. Namni haalaan dhukkubsatee fayyuu dadhabe yoo of ajjeesuu barbaade du'uun duratti qaamota mootummaatti iyyatuudha qaba. Warri mootummaatis namni sun loltuu yakkamaa fi gabra ta'uu dhabuu isaa addaan baafachuudha qaban. Namni haalaan dhukkubsatee fayyuu dadhabe yoo of ajjeesuu barbaade du'uun duratti qaamota mootummaatti iyyatuudha qaba. Warri mootummaatis namni sun loltuu yakkamaa fi gabra ta'uu dhabuu isaa eega addaan baafatanii booda summii san kennanii fi akka du'u hayyamaniif. Loltuun biyyaaf barbaadama. Warri yakka raawwate ammoo haga itti murtaa'uu of ajjeesuun isaaniif hin hayyamamu. Osoo itti murtaa'in yoo of ajjeesan mootummaan qabeenya isaanii dhaaluu hin danda'u waan ta'eef. Gama biraatiin gabri yoo of ajjeese ammoo abbaan gabra san gurgurate maallaqa guutuu nama bitataniif deebisuudha qaba. Kan kanarraa hafe namni cinqamee jiruun isa jibbisiiftee fi kan dhibamee fayyuu dadhabe mootummatti iyyatee du'uun barbaade je'ee hayyamsiisuu mirga qaba. Yoo paarlaamaan hayyameef summiin kennameetii fi du'a saniin alaa of ajjeesuun dhorkaadha. Afraffaan namni bakakkaan itti bu'ee ajjeese hin awwaalamu. Akka warra Roomaa amanutti bakakkaan yookiin hangaasuun gooftaa isaanii kan Jupiter jaamuun darbatama. Namas tahee muka akkasumas muka yoo bakakkaan dhahe Jupitertu jibbe jaamee amanama. Kanaafuu nama bakakkaan dhahe kana awwaaluun dhorkaadha. Wanti hayyamamu tokkichi akka fooleen isaa nama dararre bakka sanii kaasanii darbuudha. Garuu wayita kaasan kanatti of eeggannoon godhamuu qabuutu jira. Reeffasan lafaa yoo kaasan ol fuudhanii jilba bira dabarsuun gonkumaa hin danda'amu. Duddaan gajja'anii yookaan meeshaadhaan lafarra harkisaa deemaniin nama bakakkaan dhahe namni ol kaasee ceequrratti baadhatee awwaale yakka guddaa raawwate namni sun Jupiter waan dallansiiseef wareegaaf dhiyaata. Sadaffaan abbaan tokko ilma isaa yeroo lama qofa akka gabratti gurgurachuu danda'a. Qarooma Roomaa durii keessatti lammiileen biyyattii ilmaan isaanii akka gabratti gurgurataa turan. Abbaan ilma isaa akka gabratti yeroo sadii gurguratuu ni danda'a garuu kasaaraadha qaba. Abbaa fi namni bitate sun eega waliigaltee mallatteessanii booda fudhatee gara manaatti deema. Gaafa waliigalteen xumurame abbaaf deebisuudha qaba. Yeroo lama gurguratee ilmi isaa manatti isaaf deebi'uu ni danda'a. Yeroo sadaffaa garuu erga waliigalteen xumurame booda gurbaan mana abbaa isaatti hin deebi'u. Abbaan ilma isaa yeroo sadii gurguree mirga abbummaa irraa mulqamee mucaan qabeenya mootummaatti taha. Kanaafuu namni ilma isaa yeroo lama gurgurate akka ilmi isaa mootummaadhaan jalaa hin dhaalamneef jecha ilma tokko yeroo lama gurguratee gama ilma itti aanuu cehuudha qaba. Lammaffaan dubartoonni waggaa tokkoof osoo addaan hin kutin mana abbaa warraa isaanii yoo turan qabeenya dhuunfaa isaati ta'an. Warri Roomaa seera qabeenya dhaaluu jaamu tokko qaban. Akka seera kanatti namas dhaalanii qabeenya dhuunfaa godhachuudha ni danda'an. Ijoolleen dubaraa qabeenya abbaa isaaniiti. Gaafa guddatan ammoo heerumuudha danda'an. Gaafa heerumanirraa kaasee mana abbaa warra isaanii jiraatanis qabeenyummaan kanuma abbaa isaan guddiseeti. Haa ta'u malee osoo addaan hin kutin guyyaa 365 yookiin waggaa guutuu mana abbaa warraa yoo bulan guutumaan guututti qabeenya isaati ta'an gurgurachuu fi waan barbaade godhuudhaaf mirga qaba. Kanaaf jecha dubartoonni Roomaa waggaa waggaan mana abbaa warraatii badaa bosonaa fi goda garaagaraa keessatti guyyaa sadiif dhokatan haala kanaan bilisa ta'anii turuudhaaf carraaqan. Tokkoffaan dhiirti Roomaa yeroo barbaadetti ijoollee isaa ajjeesuudhaaf mirga guutuudha qaba. Qaroomni Roomaa mirgi dhiiraaf kennu daangaan qabu. Abbaan tokko yoo ilma isaatti dallane ajjeesuudhaaf mirga guutuudha qaba. Ijoolleen isaa intala yoo ta'an eegee heerumanii boodas ajjeefamuudha danda'an. Warri dhiiraa garuu gaafa fuudhan bilisummaa gonfatan. Impaayirri Roomaa seera kana boodarratti xiqqoo laaffisee jira. Abbaan waan fedheef qofa osoo hin taane yoo ilmii fi intalli isaa yakkoota dhorkamaa ta'an dalagan ajjeesuu mirga qabaa kan jedhutti jijjiiran. Gama hundattuu akka qarooma Roomaatti abbaan warraa mootii manaati. Ilmaan isaatii fi jaartii isaa akkuma meeshaa manatti ilaalaman. Sa'a fedhetti ilmaan dhiiraa baasee maallaqaan gurgurata. Kan itti dallane ni ajjeesa. Mootummaa abbaa irree mana keessaa taheeti jiraata jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qaroomni Roomaatii fi biyyoota lixaa hedduun wantoota akkanaatiin kan guutameedha. Garuu kan dubbatamu wantoota gaarii ta'an qofa. Qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya uuda qaroominaa biraatiin hanga walitti deebinutti nageetti.